ሁለት ደቂቃ ዛሬ ይበቃኛል ብዬ አምናለሁ። አንድ ጥያቄ ብቻ ለመጠየቅ ፈልጋለሁ። Obbo Bulchaa Dammaqsaa akkuma beekamu miseensa paarlaamentarii biyyattii fi akkasuma immoo humna barate damee ekoonoomiksii irratti namoota baratan keessaa isaan tokkodha. Waan hundaafuu guyyaa kaleessaa haala nama ajaa'ibsiisuun manguddoon Oromoo hayyuun gameessii sagaleen uummata Oromoodha yeroo rakkoo keessatti ummata Oromootii fi Oromiyaadhaaf akkasuma biyya keenyaaf illee namoota qooda gurguddaa taphachaa turan dhabuu dandeenye jira. Kanarratti xiyyeeffachuudhaan sagantaa qabannee dhufne jira. Yoo yaashama harka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota madda walaa'u miidiyaa eeyyangaa kan isin biraan gaa jirru qophii addaati. Qophiin addaa keenyarraa Obbo Bulchaa Dammaqsaa irratti xiyyeeffachuudhaan yaadota adda addaa kallattiilee adda addaatiin barreeffameen dhaabbachuudhaan kan isin biraan geenyuta. Anis immoo qopheessaa sagantichaa akkuma jalqaba irratti isiniif ibsu yaaletti madda walaa'u miidiyaarraa falmataa rooroti. Warroonni koomantiilee gaggaarii barreessaa turtan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jedha. Obbo Bulchaa Dammaqsaa akkamitti yaadattu akkamitti ibsitu kan jedhu bifa koomantiitiin nu barreessa. Keessaayyuu bara wayyaanee keessatti namoonni umriin keessan yeroo san dhaqqabe Obbo Bulchaa Dammaqsaa yoo kaafnu namoota kanneen akka Nagaasoo Gidaadaa fa'aa yaadachuun dirqama pirezidaantii yeroo sanitti turanii fedhii isaaniitiin aangoo gadhiisan. Namoota akkasii yaadachuun dirqama. Walumaa galatti keessaayyuu waa'ee Obbo Bulchaa Dammaqsaa irratti fuulleffachuudhaan qophii kiyyeeffanne qabna. Muummichi ministeera Itoophiyaas guyyaa kaleessaa gaddetti dhagame ibsatanii jirani. Haaluma wal fakkaatuun Jawaar Mohammadis waan barreesse qaba. Namoonni adda addaas kallattiilee adda addaatiin barreesseera. Kanumarra dhaabbachuudhaan gara foddaa madda walaa'u miidiyaatiin qophii addaa kan qabatee isinii dhiyaadde falmataa rooroti. Walitti deebinaa turtii gaarii isiniin jedha. Waa'ee Obbo Bulchaa Dammaqsaa irra dhaabbachuudhaan muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedis yaada isaanii gara marsaalee hawaasummaatiin guyyaa kaleessaa dabarsanii jiranii. Keessaayyuu Obbo Bulchaa Dammaqsaa boqachuu isaaniitiin gaddanatti dhagame ibsadha jechuudhaan marsaalee hawaasummaa isaaniitiin ergaa dabarsanii jiranii. Keessaayyuu waan danda'an hundaan biyya isaaniitiif Afrikaadhaaf kan tajaajilan hejjennoo isaaniitiin cimaa uummattoota walitti dhiyeessuu fi kan dhamaan ta'u muummichi ministeeraa gara feesbuuka isaaniitiin ibsanii jiran. Waan dhugaadhaan jedhanitti itti amanamummaan eessattiyyuu yoomiyyuu kan dubbachuu dandeettii addaa qaban ta'uu kallattiidhaan ibsanii jiranii. Manguddoota ciccimoo akkasii dhabuun biyya miidhaa uumaan lubbuu isaanii asimatu jechaadha yaada isaanii dabarsanii jiran jechaadha. Namoonni adda addaas kallattiilee adda addaatiin dabarsanii jiran jechaadha. Afaan Oromootiin dubbadha jechuudhaan kan beekamu keessaayyuu paarlaamaa biyyattii keessatti afaan Oromootiin dubbadha jechuudhaan Oromoo bakka bu'anii paarlaamaa biyyattii keessatti guddina afaan Oromootiif shoora isaanii kan baataa turanidha. Ogummaa siyaasaa diinagdee qabaniin hanga baankii guddicha biyyattiin qabdu biyya kanaaf keessaayyuu akka Oromootti qabnu keessa Awaashin ijaaruun ga'ee isaanii kan ba'aa turan Obbo Bulchaa Dammaqsaa hayyuu ulfoo turan akkasumas immoo boqachuu isaaniin gadda guddoo maatiiwwan firoottawwan hundaa jajjabina hawwina. Obbo Bulchaa Dammaqsaa Oromoo hundarraa deeman biyya keenyarraa deeman nama yeroo sanitti barnootaan fagaate keessaa Obbo Bulchaa Dammaqsaa tokkodha. Akkasuma afaan Oromootiif sagantaa paarlaamaa biyyattii keessatti namoota socho'aa turan keessaa isaan tokko jechuudha. Kabajaan hojiin ta'uu qaba. Kabajamoo Obbo Bulchaa Dammaqsaa ijoollummaarraa hanga jaarsummaatti amanamummaa fi ga'umsa guutuu biyyaa fi ummataaf hojjetanii jiranii. Duuti isaanii baay'ee nama gaddisiisa. Kabajamoon kun fakkeenya fayyaalummaa fi jaalala biyyaa turan. Fakkeessoon ittiin bul'innaa fi shira ollaa isaaniitiin hin dabarre naannoo isaaniitti shirri kan hin dalagamne hayyuu guddaa Oromooti. Duuti waan hin oolle ta'us nama guddaa jechaa fi isaanii wal fakkaatu dhabuun guddoo biyya hubuu danda'a. Rakkoo siyaasaa biyya keenyaa hooggantoota qajeeloo fi akka isaanii kanneen gootummaa fayyaalummaa fi jaalala biyyaaf hojjetan dhabuun natti fakkaata akka nam tokkotti. Maaliif namoota akkasii fayyaalummaa qaban jaalala biyyaaf qaban jaalala saba isaaniitiif qaban dhabuun kun dhugaa dubbachuuf waan baay'ee nama yaaddisuudha. Dhaloonni kun dallaa amantii naannoo fi saba ce'uun danuu isaanii irratti barataa dhufan jennee abdanna. Tokkoomsee keessaa saba tokkoomsuu keessatti hibichaa fi furmaata ni laatanii lubbuu isaaniif dhiifama argatu. Maatiiwwan firoottanii fi jaalattoota isaanii jajjabina hawwinaa. Sagantaan keenya kallattiidhaan kan irratti xiyyeeffate waa'ee Obbo Bulchaa Dammaqsaa irratti kallattiidhaan isin biraan gahaa jirra. Ammas beeksisa kanaan booda walitti deebinaa turtii gaarii isiniin jenna.
I learned the passing of Obbo Bulchaa Dammaqsaa with profound sadness. The departure at the age of 95 brings an end of one era jechuudhaan barreesse Jawaar Mohammad. Obbo Bulchaa was a visionary leader, distinguished public servant and champions of social and economical justice in Ethiopia. As an economist, he leaves legacy of trailblazing figure in Ethiopia financial and economical sector that date back to more than of century jechuudhaan yaadisaas kan barreesse Jawaar Mohammad. Yengaa kan mardhaabbachuudhaan xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammadis dhimmoota obbo Bulchaa Dammaqsaatiin wal qabachuudhaan akkas jechuun ergaa isaa afaan Ingiliffaatiin barreesse. Yengaa gara afaan Oromootiin kallattiidhaan isin biraan ga'uufis dirqamne jirra. Du'aan boqachuu Bulchaa Dammaqsaa hedduu nama gaddisiisa. Umrii isaanii waggaa 95tti addunyaa kanarraa deeman jedha. Obbo Bulchaan gaggeessaa mul'ata hojjetaa mootummaa kabajaa fi shaampiyoonaa haqa hawaasummaa fi diinagdee Itoophiyaa turan jedha. Akka ogeessa diinagdee tokkootti damee faayinaansii fi diinagdee Itoophiyaa walakkaa jaarraa oliif nama dursaa turee fi hambaa seenaa guddaa Oromoo fi biyya Itoophiyaafis jiraachaa turan keessaa isaan tokko jedha. Akka nama siyaasaatti yeroo miseensa paarlaamaa fi hundeessaa paartii mormituu sochii dimokiraataa federaalistii Oromoo OFDM ta'ee boodarra koongarasii biyyaalessa Oromoo waliin walitti makamuun koongarasii federaalistii Oromoo ofiis ummanni miliyoonataan ol kaasan sirna EPDRF jalatti walgahii paarlaamaa irratti haasaa fi gaafiiwwan ija jabinnaa fi akka gaariitti ibsaman yeroo tokko kan akka qoosaa yeroo hin dandamnetti fakkaatullee hirmaannaa siyaasaa fi marii karaa nagaa taasisuu isaanii kan garsiisa ture jedha. Bulchaan waltajjii paarlaamaa fi sagaleen itti fayyadamuun sagalee namoota diinagdee hawaasummaa maarchilaayizdanii guddisuun haqaafis dadhabanii jiran haqaafis dhaabbatanii jiran jedha. Hunda caalaa ammoo akka Oromoon kabajaa tokko gammachuun bulchaa akka ogeessa diinagdee fi nama siyaasaatti waa'ee isaanii ifatti beekamu bira darbee babal'ataa jira jedha. Aadaa afaanii fi eenyummaa Oromoo falmaa cimaa ture jira. Carraa argate hundaan hambaa badhaadhina ummata keenyaa kunuunsuu fi kabajuun hojjechaa turanis cima sammuu fi ifa naamusaa isaanii tajaajila walqixxummaa fi haqummaa mirga namoomaa fi yaada federaalizimii yaadota yeroo dhiyoo asitti dhiibbaa guddaa jala jiran lalisuun isaanii raafamee fayyadamaa turuudhaan dhaloonni inni kakkaasee fi gorse garuu hambaa inni dhiisee biraa deeme kana jabeeffachuu qaba jechuudhaan Jawaar Mohammad yaadisaa dabarfatee jira. Yengaa kan dhageeffachaa jirtan gara foddaa madda walaabuu miidiyaatiin. Oromoon hundumtuu humna qabuun beekumsa qabuun horii qabuun Oromoon akka dhukkubsatee hin duune Oromoon akka dhukkubsatee hin duune akka fayyu. Obbo Bulchaa Dammaqsaa hiriyyaan siyaasaa Piroofeesar Maraaraa fi kanneen biroo yaadota kallattiilee adda addaatiin dabarsanii jiran. Namni siyaasaa gameessi Obbo Bulchaa Dammaqsaa umrii isaanii waggaa 95tti du'aan boqachuu isaanii amajjii bara 2025 dhagahamuun isaa waan yaadatamudha. Hayyoon diinagdee kun bara mootii Haayile Sillaasee biyya alaatti digrii lammataa isaanii baratanii erga dhufaniin booda Yilmaa Dheeressaa jalatti hanga ministeera deetaa ministeera mallaqaa ta'uunis tajaajilanii jiran. Yilmaa Dheeressaa yeroo sanatti ministeera mallaqaa akka ture seenaaleen hedduun ni foomsu. Eeggasii hojjetaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii akkasumas boodarra immoo bara adawwii biyya alaatti biyyatti deebuudhaan paarlaamaa seenuu fi hanga paartii hundeessuttis deemanii jiran. Du'aan boqachuun qondaala kanaa jalqaba irratti kan dhagahame ministeera muummee Abiy Ahmad biyya Afrikaa fi kan tajaajilan nama waan itti amanan dubbachuun akkasumas yaada isaanii kallattiilee barbaadaniin ibsachuun danda'an du'a isaanii biyya miidhas jechuudhaan yaada isaanii ibsatanii jiran. Dhaabbileen siyaasaa KFO adda bilisummaa Oromoo fi aangoowwan olaanoon garagaraa fi kanneenis du'a isaanii gaddatti dhagahames guyyaa kaleessaa ibsachaa oolanii jiran.
dhaabbanni isaanii hundeessan warraaqsa federaalaa dimokiraataa Oromoo dhaabbanni koongiresii uummata Oromoo waliinis walitti dhufuudhaan kaafaa wajjin yaadota adda addaas walirratti galuudhaan xumura irratti walitti dabalamus danda'anii jiran. Siyaasa Itoophiyaafis ta'e qabsoo Oromoodhaafis guddaa nama guddaa armnee jirra jechuudhaan namoonni adda addaas yaada isaanii ifoomsanii jiran. Bara bulchiinsa dargiirra eegalee kan isaan beekaman immoo dura ta'an kaafaa Profeesar Maraaraa Guddinaa haala guddina siyaasaa Itoophiyaa ta'e qabsoo Oromoo keessatti gumaachi obbo Bulchaan baay'ee turuu isaa Profeesar Maraaraa Guddinaa yeroo nugusa nama hamaa ta'uu fi ministeera deetaa ministeera damee diinagdee irratti akka hojjechaa turanis ifoomsanii jiran jechuun nama murteessaa akka tu'anis Profeesar Maraaraa Guddinaa yaada isaanii ibsanii jiran. Sana booda baankii addunyaa keessa nama bara baay'ee hojjete ta'uu fi biyyoota Afrikaa hedduurra deemuudhaanis hojjechaa akka turan seenaalee isaanii irraa barachuu dandeenye jirra. Obbo Bulchaan yeroo isaanii gara boodaa kan qabsoo Oromoo cimsuu irratti fuulleeffachuun kan himan Profeesar Maraaraa tokkummaa Oromoof baay'ee gumaachee jira jechuudhaan yaada isaanii keessattis ifoomsanii jiran. Hamma paartii tokko taanee waliin hojjechuutis wajjin deemnee jirra jechuudhaan Profeesar Maraaraa Guddinaa yaada isaanii ibsanii jiran. Namoota barnoota ikoonomiksii baratanii guddina biyya kanaa qajeelchan keessaa obbo Bulchaan adda durummaadhaan akka eeramanis seenaalee durdubeerraa hubannee jirra. Paarlaamaan akka paarlaamaa fakkaatu namoota godhan keessaa adda dureedhaan obbo Bulchaa dammaqsaa isaan tokkodha. Bara 1997 amma 2002tti innaa nuti paarlaamaa gallee sana seenan paarlaamaa warra jijjiiran keessaa obbo Bulchaan tokko jechuudhaan Profeesar Maraaraa Guddinaa Riyyaan ijoollummaa isaanii ibsanii jiran. Paarlaadhumatti paarlaamaan akka fakkaatu warra godhan keessaa obbo Bulchaan tokko jechuudhaan dhugaa isaanii ifoomsanii jiran. Dubbii paarlaamaa tokkorraa eegamu akka ta'u sabni ammoo akka dhaga'u waan gochuu danda'u dubbachaa turanis jedhu. Dinagdee Itoophiyaa wanti isaan dubbachaa turan mallasaa duras dhaabbachaa turan paarlaamichi mayyuu namni akka dhageeffatu nama godhe keessaa isaan tokkodha jedham. Yeroo san bulchaa Itoophiyaa kan turan obbo Mallas Zeenaawi akkamiin akka obbo Bulchaa hubachaa turan Profeesar Maraaraan akkasitti ibsanii jiran. Mallasaa yeroo hunda caalaa waan jedhuu fi warra kaanirraa yaada hin fuudhu ammoo obbo Bulcharraa wayya yaada isaa fuudhaa ture jedham. Inni daangaas eeggatee deemu inuma yaala ture. Dhimma diinagdee irratti yeroo baay'ee walitti bu'aa turanis jedham. Profeesar Maraaraa Guddinaas akkuma obbo Bulchaa yeroo dheeraaf siyaasa Itoophiyaa keessa kan turan obbo Bulchaan waan ijoo biyyattiif gumaachanii darban akka ta'an ibsanii jiran. Waa'ee diinagdee Itoophiyaatti inni isaan paarlaamaa keessatti dubbataa turan akkuma jiru ta'e baankii dhuunfaa jalqabanii baankii hawaasaa hundeessuun keessatti namni hojii guddaa hojjetedha jechuudhaan yaada rimee isaanii keessatti ifoomsanii jiran. Waggaa 5 wayita paarlaamaa keessa turettis isa mootummaan diinagdee irratti gabaasaa ture soba dhiyeessuun qeeqaa turanii jiran. Ministeerri muummee duraanii obbo Mallas Zeenaawi yeroo baay'ee obbo Bulchaa waliin addatti isaan waame akka isaan dubbisaa ture kan ibsan Profeesar Maraaraa Guddinaati. Achittis gubatanii obbo Bulchaan hanga danda'e yaala akka tures ifoomsee jira. Obbo Bulchaan nama buleessa gameessa siyaasa waan turaniif siyaasa sobaa warra deeggaranii miti jedha Profeesar Maraaraa Guddinaa. Obbo Mallasaaf waliin dhaloota tokko miti kan obsa siyaasa Itoophiyaa keessatti wareegama aarsaa namoota kanfalaa turan keessaa obbo Bulchaan isaan tokko jedhu. Yeroo tokkos obbo Bulchaan biyyaaf jedhee dhugama isaa dubbatuuf Mallasaaf ammoo gowwoomsinee jirra jechuudhaan yaadota dabarfata. Profeesar Maraaraan du'aan boqachuu obbo Bulchaa dura hanga yeroo dhiyootti quba qabaachaa akka turanis himanii jiran. Booduma kana dadhabaan deeman malee gaafa waajjira keenya Meeksikoo qeeneyyuu boba'aa turan kallattii kamiinuu nu cinaa dhaabbachaa turan jechuudhaan yaada isaanii keessatti ibsanii jiran. Gama kaaniin obbo Bulchaan paarlaamaa keessatti afaan Oromoo dubbachuunis beekamu. Yeroo afaan Oromoo dubbachuun paarlaamaa biyyattii keessa rakkoo ture obbo Bulchaan garuu afaan Oromoo dubbachaa ture jedhu. Tarii kun maal jechuu akka ta'e irratti yaada kan kennite gaazexeessituu Tsadaa Lammaa fi yeroo Finfinnee turte waggaa dheeraa ollaa obbo Bulchaa waan turteef
dhiyeenyatti akka beektus ibsitee jirti. Uummata Oromoof oolmaa oolanii jiran jechuudhaan yaada ibsitee jirti. Ollaa taane wal barree obbo Bulchaan baay'ee nama tasgabbii qabanidha. Ijoollee yeroo taphatanillee dhaabbatanii dubbisanii darbu namoota gurguddaa miti daa'immanuu baay'ee isaan jaallatu kabajaa guddaa namaaf qabu jechuudhaan yaada ishee ibsitee jirti. Beekumsi isaanii baay'ee nama kakkaasa kan jettu gaazexeessituun kun mata duree kamuu osoo kaaftee itti dubbiftee qajeelchanii si waliin mari'atu waan beekan dubbachuuf nama duubatti jedhanii miti jechuun sammuu isaanii hangam beekumsaan banama akka ta'es ifoomsitee jirti. Akka nama komiin qabanii miti nama waliin ta'anii haasa'u nama guddaas ta'e xiqqaas ta'e beekamaas ta'e baatus rakkoon isaan biran jiru jechuudhaan yaada ishee ibsitee jirti. Nama barbaade argachuu dandeessaa. Yeroo ofii nama kennuu jechuun waan salphaa miti amala isaanii kan baay'ee jaaladhu jechuudhaan yaada ishee ibsitee jirti. Siyaasa ooltummaa gara siyaasa siviilittis deebi'anii jiran